Jawar addat jalqabarra hangaarraa kan eegaa jiru mootummaa. Yoom nu gaafattanii eegumsa ramadaa fi eegamuu qaba jettanii nu gaafattanittu. Jawar immoo eegumsi nu barbaachisaa ne eegaa jee nu gaafatee jira. Nuyi kan eegaa jiru maaliif akkaataa kanaan akkan taanii wal qeequu barbaadu. Nutu miidhamuu danda'a jedhee awwaluma gaafa galeerraa kaasee eegaa kan jiru nuyi. Eeguu duwwaa miti isa caalaas waa baay'ee kaasuu hin danda'amu. Dogongorri uumamee jira dhageen jira isa ammas hin kaasu. Jecha koorratti ani waa fayyadamee jira. Namoota biyya iskoortii qabdan jedheera waa yaadattan. Iskoortii biyya keenyatti jimmatti goommaa shanaffaa jechuudha beektu miti. As akkasii miti. Edaa biyya Jawaarfaa iskoortii jechuun eegumsa jechuudha. Inni maal hubatee namoonni eegumsa qabdan jechuutti hubate. Na dhagaartu garuu osooma jedhameyyuu isiniin galle gaafas gaafa nan dubbadhu paarlaamaa irratti namoonni biyya iskoortii qabdan jedheera. Biyya lammaffaa jechuu kiyya. Isinii galee iskoortii jechuun makiinaa goommaas yeroo inni kaan dho'u tirfii jechuudha. Biyya tirfii warra qabdan jechuu kiyyaan. Garuu biyya Jawaarfaatti iskoortii jechuun eegumsa poolisii jechuudha. Na dhagaartu warri eegumsa qabdan of eeggadhaa jedhamutti fudhaten. Garuu jechaan osoo hin taane yaadumaan akkasii yaaddan hidhuu miidhuu ajjeesuu Jawaar dhiisaati warra nu ajjeesuuf qophaa'eyyuu dhiisnee waliin jiraachaa jirra. Eenyuun ajjeesnee beeknu. Gabaasa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii qophaa'eef Uudii Muusaatii Hararirraayim.